Assalaamu alaikum warahmatullahi barattoota keenya akkam nagaa jirtanii guyyaan jimaata maal barannaa lakkoofsa kanaafuu hundi keenya lakkoofsan beeknu garuu irra baay'een keenya lakkoofsaan beekuu malla warra hin beekne sirriitti hordofuu qabdanii lakkoofsi tokko maaliin akka adda baafattan namni kamuu duwwaa 998 ifa akka amma lakkoofsa walii himu kana ni beekna garuu walitti hammuu walitti maxxanee jechaadha akkuma tokko dhibba tokko adda baafachuutu nu dhiba. Kanaafuu har'a lakkoofsa gadii kaaseetiin sin barsiisa. Maaliif ka gubbaa qofaa yoo baruu barbaaddan viidiyoo darbira ilaaluu dandeessan. Har'a garuu is warruma arma gadii. Hayye lakkoofsa takka akka sin hin dhibne jalqaba maali? Duwwaa meeqa akka qabu lakkoofsi sun immoo habbaa meeqa akka ta'u fakkeenyaaf duwwaa'uma yoo qabaachuu dhabe fakkeenyaaf armatti tokko haa jennume itti aansee ammas tokko haa jennu tokko tokko lama meeqa ta'a? Tokko tokko lama kudha takka ta'a. Maaliif tokkonni takka mana tokkooti. Tokkotti aanu immoo mana kudhanii ta'a. Hayyee mee ammas tokkuma kanuma wal fakkaatuus ni barreessa. Tokko hundoo meeqa? Hammuu tokko kanatti daane tokko tokko meeqa ta'e? Sadii ta'e jechaadha. Meeqa taare? Dhibbaa kudha tokko ta'a jechaadha. Maaliif? Manni kudhanii sun ni jira, manni tokko ni jira, mana dhibbaa sutti da'ama jecha. Akkuma lakkoofsi sun olum dheeratuuf amma tokko yoo daane meeqa ta'a? Mee fakkeenyumaaf tokko habbaa afur yoo ta'e raate amma fakkeenyaaf. Amma kun maaliin adda baafannaa? Tokkonni kuni mana kumaa ta'uu qaba. Inni itti aanu immoo mana dhibbaa ta'uu qaba. Inni itti aanu immoo mana kudhanii. Inni itti aanu immoo mana tokkooti. Kanaafuu 1,111 jenna ammallee. Waliigallee kan lakkaa'uu qabnu lakkoofsi sun takka lam sadii afur yoo ta'e meeqa mana kumaa keessa jecha lakkoofsi mana tokkoo keessa lakkoofsi takka kaasnee amma 9 lakkoofsuma takkatu barraa garuu san booda immoo hamma lakkoofsi sun baay'atuun ida'attan jechaasan itti aansan hayya amma fakkeenyaaf tokko duwwaa laala duwwaan asii kuni mana tokkooti. Duwwaan itti aanu kun immoo mana kudhaniiti. Duwwaan itti aanu immoo mana meeqaati? Mana dhibbaati. Tokko kun immoo mana kumaati jecha. Lakkoofsi arma jiru kuni kunii fi kun takkuma isaan waliin dhaban waan tokko ta'e kana malee lakkoofsi kun takka lama sadii afur habbaa afur lakkaa'e. Kanaafuu habbaan afur meeqa? Mana kumaa kee jirti jecha. Asittis habbaan afur meeqa? Mana kumaa kee jiraachuu nu agarsiisa jecha. Okay. Tokko duwwaa tokko kudhaan jenne amma kana. Maaliif kudhaan kun maaliin adda baafannaa? Duwwaan kun mana tokkooti. Kun immoo mana kudhanii keessa. Maaliif kun kudhaan ta'e duwwaa qaba? Duwwaa qaba. Lakkoofsi diijiitii lama yoo lakkoofsi lama ta'e irra caalaa inumaayyuu duwwaa barreessinee tokko barreessine amma duwwaan hin lakkaa'amu bakka kanatti tokkuma qofa qabnaa jecha. Asitti immoo duwwaan ni lakkaa'ama. Maaliif tokko armaan kun armatti garanaan deebi'ee jira waan ta'eef. Waliigallee duwwaa tokko duwwaa lama akkuma kanaan jechaadha katti fufnusa kana. Duwwaa lama mana bilbilaan beektan baay'inni keessa walitti hidhuudhaaf akkasiniin jedhe kun amma yoo duwwaa biraa kan dabalu akka ta'e dhibba ta'a. Maaliif takka lam sadii ta'e egaa habbaa sadii yoo ta'e habbaa sadii takka lam sadii jettee yoo lakkoofsitoo habbaa sadii yoo ta'u mana meeqaa ta'a? Mana dhibbaa ta'a jecha habbaan sadii. Habbaan afur immoo mana kumaa ta'a jecha. Kanaafuu isin lakkoofsuma fedhe yoo argitan jalqaba maal isaa ilaaltanii lakkoofsi sun haga baay'atu san lakkooftan. Eega sanii haganii hagana jechuu dandeenya jechaadha warri ammas hin galle. Fakkeenyaaf duwwaa meeqa kun? Takka lam sadii. Lakkoofsi habbaa sadii mana dhibbaa jenneera. Amma kun duwwaan kun kanaan gadis habbaa sadii jecha. Afur shan ta'ee jira. Kanaafuu maal goonare? Mana
kuma kudhanii sheenuu qabaa jechaadha amma kun. Mana kuma kudhanii. Maaliif 5 ta'ee jira. Kuma 10 ta'uu maaliin adda baafannaa? 10 armaa amma duwwaa kun amma fakkeenyaaf kuma 10 ta'uu wanti itti adda baafannu kun meeqa jenna? 10 jechaadha. 10 kun lakkoofsa takka duwwaa qabaa jecha 10. 10 jennee irra mitiire kuma 10 amma 10 kun 10 kuma godhuu barbaanna moo kuma. Kanaafuu maal goona? Kumni meeqa qabaa? Kumni lakkoofsa tokko malee jechaadha meeqa qabaa? Duwwaa 3 qaba. Lakkoofsa kana malee lakkoofsa tokko kana malee duwwaa 3 qaba. Kuma 10 yoo jechuu barbaanne immoo lakkoofsi kun duwwaa armaa kana. Duwwaa armaa kana ta'a jecha. Kuma 10 immoo ni dabalata. Kanaafuu lakkoofsa 10 irratti meeqa daballaa? Duwwaa 3. Duwwaa 3 kan kumaati gaa. Duwwaa 3 arma jiru kana kuma takka jennee irra duwwaa 3 arma jiru kana armatti daballaa jecha. Duwwaa 3 dabalanne. Kanaafuu kun meeqa ta'ee? Kuma 10 ta'eera jecha. Kuma 10. Kuma 10. Sinii galee 20 barreessina amma 20. 20. Lakkoofsi kun meeqa? 20. Maal goona kanallee kuma 20 gochuu yoo barbaanne yookaan lakkoofsi kun kuma 20 akka ta'u yoo barbaanne maal goona? Duwwaa 3 armaa kana kan kuma tokkoo kana sadeenuu asif barreessinaa jecha. Kun 20 garuu kuma 20 gochuuf barbaaddee jechaati. Kanaafuu duwwaa. Meeqa ta'ere? Kuma 20 ta'ee jira jecha akka kanatti kuma 20. Kuma 30 godhuu yoo barbaaddes jalqaba 3 barreessite jalqaba 3 itti aansitee duwwaa 30 ta'a jecha. 30 barreeffannee jira. Maal goona kuma 30 godhuudhaaf? Duwwaa 3 san kan kumaa kana fuuldura keenya jecha akkuma kanaan duwwaa. Akka kanatti kunis kuma 30 nuu ta'ee jecha. Duwwaa meeqa keenya? Duwwaa 3. Duwwaa 3 kan eenyuuti? Kan kumaati, mana kumaati jecha. Duwwaan 3 kan mana kumaati. Duwwaan 3 kan mana kumaati. Kanaafuu duwwaa 3 kan mana kumaati. Amma immoo mana dhibbaa baran. Garuu kuma sammee jalqaba kuma san arma hakaa uume kuma san. Kuma duwwaa meeqa qaba? Duwwaa 3 qaba jecha kumni. Kanaafuu kuma san arma barreessee jira. Mana dhibbaa baranna mana dhibbaa. Amma maaliin godhaa asitti? Manni dhibbaa meeqa qaba? Duwwaa meeqa qaba? Duwwaa takka 2. Duwwaa 2 qaba. Tokko kanaa wajjin mana dhibbaa. Kuma dhibbaa yoo gochuu barbaadde maal gootare? Mana dhibba barreessee jira. Kuma dhibbaa yoo gochuu barbaadde maal goota? Lakkoofsuma akka kun kuma sii ta'u dhibbi kun akka kuma sii ta'u kana maal goota? Duwwaa 3 kana arma barreessita jecha. Duwwaa 3 kana asitti. Duwwaa 3 kana armatti barreessita jecha. Maal ta'eree kun? Kuma dhibbaa ta'e. Maaliif? Takka 2 3 kun mana kumaati. Dhibbi sun immoo duwwumasaa fudhateera. Duwwaa biraa fudhanne dhibbi. Dhibbi maal fudhate? Manumasaa fudhateera jecha. Manumasaa sun dhibbaa garuu kumatti daanne jecha. Kumni kun immoo kuma dhibbaasa godhaa jecha. 200. Fakkeenyuma kanaatiin deemna. Kuni 200. Kuma 200 godhuu feene duwwaa 3 asii kana itti aansine jecha. Maal ta'e? Kuma 200. 300 barreessina. 300. Ammas duwwaa 3 isa yoo barreessine kuma 300. 400. 400 barreessina. Ammas duwwaa 3 isa yoo barreessine 400. 500 barreessina. 500. Ammas duwwaa 3 yoo barreessine kuma 500 ta'a jecha. Isin garuu lakkoofsa waan adda baafattaniif takka 2 3. Duwwaan 3 kun kuma takka 2 3. Manni kun meeqa qaba? Duwwaa 2 qaba waan ta'eef kuni mana kumaa ta'a. Duwwaa 2 qaba waan ta'eef 200 ture kuma 200 jenneera. Kanaafuu sin duwwaa manni 500 meeqa qaba? Manni 500 duwwaa takka 2 3 4 5. Duwwaa 5 qaba jecha. Manni kuma 100 lakkaa'amu. Manni kuma 100 lakkaa'amu. Mee amma duwwaa takka ta'ee deemee hunda isaanii irratti duwwaa takka
meeqa ta'eera amma kun duwwaa takka takkatti daaneera hundarratti duwwaan abbaa meeqa ta'eera takka lama sadii afur shan ja'a duwwaan abbaa ja'a ta'eera kanaafuu maal ta'a mana miiliyoonaa galee jira jecha miiliyoona tokko miiliyoona lama miiliyoona sadii miiliyoona afur miiliyoona shanachaa deemnaa jecha maaliif waan mana duwwaan sun hamma jaha lakkoofsa takka lakkooyte lakkoofsi miiliyoona abbaa torba jecha abbaa torba kanaafuu duwwaa jaha qabaa takka murratti taasne meeqa ta'a torba ta'a torbi immoo meeqa abbaan torba miiliyoona ta'a jecha. Hayyee amma immoo akkaataa lakkoofsi itti barraa'u mee 20 yoo jenne fakkeenyaaf 20 jenne kun 20 takka gochuu barbaanne maal goonu lama kana gaduma buusneetuma keenyeeti duwwaa kana tokko ta'a jecha 22 gochuu barbaanne hoo lama kana gadum buunee keenyeeti duwwaa achiisanii tokko kana lama goonaa jecha akkuma haaluma kanaan deema 23 gochuu barbaannes lama kana sadii goona lama isaa armaa garuu kun mana 10 waan ta'eef hamma mana 30 sheenutti lamumaan deemaa jecha mee 100 irra caalaa 100 jennee asitti 101 jechuu barbaanne maal goona tokko keenya inuma kaannaa duwwaanuma kaannaa duwwaan asii kun mana tokkooti mana tokko waan ta'eef tokko goonaa jecha hamma 10 guututti isa kanatu jijjiiramaa dhufaa jecha lama jecha sadii afur 101 lama 103 jecha akkuma kanaan deema jecha inni kun maal asirratti maal isin agarsiisuu barbaadeeti irra caalaatti lakkoofsi tokko kun ni jijjiirama hamma 10 guututti 10 booda garuu duwwaa kanatti deeme fakkeenyaaf 111 jennume 110 hayyee 110 amma duwwaan asii kun jijjiirame jira jecha maaliif mana 10 isheenneerra innumti kun ofumaahu 10 jenneerra waan ta'eef sin dhibuun qabu akka kanaanii har'aaf mana eega baranne nu gaha guyyaa jimaata torbanii wal agarra. Assalaamu alaikum warahmatullahi